ni be akkasuma ammoo maallaqa sponsora san cancel godhaati gahee kiyya naa deebisa akka jedhe hawaasni hundinuu ni beeka osoo furmaata naa gochuu barbaadanii kalee naa godhan huyna dhabee fira dhabee tan isinitti dhufee isinitti madhee jechuudha madaa kiyya isinin mul'ifadhee hagam tokko akka obsaa ture kana waan jiru Abu asila timboina rabbi hati tu darbi abu asila timboina asila malu makunu manne abu timboina jara tap ko bilingi ko di mana dongkoro mahayim no zisir kuch bile tap ko bilingi alam talak sale zisir kuch bile mana ayna tasbino asila timboina chi tap ko rahi mal jenare abdi amma me umani kun mal gochuu dandare sifuti yakuno eshi akka ummata le ifata yufi namni jaarsaf jaarti walloluun duruu jira akkoo jiru amma waraqaan keessa maqaa isaatiin jira sponsora oromolleen sii godheera ummannillee sii godheera waraqaan maqaa isaatiin jira inni dhufuu didee fuudhe jettanii bakka kanatti akkamuma taanama yoo akkuma tasaa manguddoon biyyaa itti baatee warri biyyaa dhaqee imeela san harkaasii fuudhee imeela paaswordii fi imeelii sii kenne malee amma rakkoo akka ta'e bar wannoo keessan irratti paaswordii maali sponsora keessan akka hanquba qabutti anu ijoollee sponsora siinee ta'ee fi warra mallaayii bira jiru hin beeka warra sponsora sii godhe beeka sillee hin beeka amaan illee hin beeka email password gaaf duralle ati harkaan qabu isa qabaa jette anillee akkasuma dhagaye mallaayii keessanillee keellee bakkaan tuqamne hin gaafate malee itti kenne hin jiru jaarsummaa sana anuu keessa jiraame hin beeyta taraa lamaanuu taraa mallaqaa anatu dhoggisiisa hin beeytami akka mallayiin deebine ka godhe ana nuti waan dandeenyu goone ummanillee waan danda'u godhe emailii passwordii fudhatee galee jaartii biraa fuudhe jettanii manguddoon biyya keessa jirtu yoo manguddummaan malleen ta'e kadhatanii yoo irraa fuudhanii imeela paaswordii sii kennan malee sii kennaniitiin ati karaa yoomee ittiin jijjiiratte malee furmaata kana kun amma humna kennaa oli barsira osoo waan ofii dandeenyu taane sii goona osoo gargaarsa warra miidiyaa kana taate sii goona bakka imeeliin isa harka jirutti bakka moo isin faayilii isaa kana jala jirtanitti meenu maaluma sii godhuu dandeenya siifuu kiyya waan kana nuti moo'ixaa isaan qabnu humna kennaa oli nama kuma shanii dhaggeeffataa jiru kana keessa namni isatti nu caalaa itti dhiyaatu ilmaan kee kanallee yaadu biyya keessa jiru yoo jiraate imeelii paaswordii san irraa fuudhee akka sii ergan godhuudha malee osoo imeelii paaswordiin sii ergame salphaadha maqaa jijjiiruun asiinuu ayoommiinuu hin danda'amaa naan jedhan gaaf duraa akkas naan jette ijoolleen ispoonsora sii goote carraan jiru ummanni akka dhagayuuf jechuu ummanni akka dhagayuuf waa'ee lola isaanii kanarratti siifun carraa lama qabdiidhaan jedhan tana dura sponsora isaanii warra naqeef gaafadhee warra kanaadaa jechuun gaafa isaan wal lolan gaafa konkolaataa baafnu dhiyoo kana gaafa konkolaataa baafnu konkolaataan bahee konkolaataa irratti wal lolani gaafa ani carraa lama qabdiinaan jedhemu warri sponsora naqeef carraan tokko erga inni biyya kanatti asimmoo biyya kana dhugaadha osoo dhufeeyyuu osoo maqaa jeelayyuu dirree xiyyaarati deebisuun mala namni bas maa qabu ishaaraa asii xiyyaaran bahe biyya kana deebi'ee asii kanaadaa ameerikaa awurooppaa deemuu hin danda'u tokkoffaa yoo maqaa jeelayyuu jedhan waan akka harkaan deddeemanii ishaaraa haysiisuun hin danda'ama jedhanii sun ta'uu mala ta'uu dhabuun mala carraan inni qabu isaan qaban warri kanaadaa akka jedhe tokkoon inni deebi'uudha yookaan immootu keeniyaa biyyataan biyya amma maal jettaniin takka ugaandaa deemanii achirraa sponsora kana tiraansfer godhanii fi achitti achi jijjiiranii fi achirraan akka dhufan gochuudha naan jette ijoolleen kanaadaa tana dura jechuudha ka sponsora isaanii ta'e gaafa duraa tokko samoonii inni galee akkuma inni galeen turre amma yookaan immootu imeelii paaswordii san faayila san fuutee isiin ayoomii dhayxee maqaa rakkoo kan himtee maqaa san ufii jijjiirachuudha jedhan amma isiin jijjiirachuuf imeelan qabdu faayiliin isa harka jira isa jalatti jiran sponsora hunduu isa isiin ijoolleen isa jala jirti membara jechuu ijoolleen isiin membara faayilii ka isaati faayila ofii fudhatee gala inni sirkii isaati irratti jechuu
Kanaafi namoonni waan kanatti hubannoo qabdan walitti dhiyeenya sirriitti qabdan maatii kanaan yookiin walitti araarsitanii gara tokkotti yoo biyya kanallee dhufuun kan danda'amne taate Keeniyaa yookiin Ugaandatti akka wal argan gochuu yookiin immoo imeela san irraa fuutanii fi akka IOM'n jijjiirtuuf gochuudha. Lakki amma ispoonsara biraan na'inaa fi yoo kajettan taate immoo ispoonsarri Kanaadaa barana hin jiru. Kan isin hunduu hin beeytan isinii galee osomaa birriinuu jiraate ispoonsarri hin jiru. Haga bara 2027 achi taree sunuyyuu shakkiidhaa jedhan. Kana waan ta'eef haalli ispoonsarichaa carrama dura jiru san irratti itti fufsiisuu yoo ta'e malee haarofti hedduu waan ulfaatuu fi karaa kanaan uummanni biyya keessa jirtan mucalleen biyya jira waan ta'eef manguddoo gandaa ardaa gosa itti baafatanii ilmaan kee kana ilmaan kee ilmaan kee naannoo dareen ta'ini yookiin akka Keeniyaatti walitti dhufan araarsitanii yookiin Ugaandaa yookiin immoo imeela irraa fuutanii ergitanii fi yaaduma jedhu qaba. Karaan gabaaban kan wanatti fakkaata anaga keessa beekutti taani warri kana caalaa odeeffannoo qabda yoo jiraatan dubbachuu dandeettu. Asli kiyyaanillee kanan barbaadu kanuma duraanillee kanuma dhabe akka imeelii sana naa kennuuf maatii isaallee dubbisee yookaan ammoo firoottan isaas zarii isaas nama hunda isaatu dubbisee isas dubbisee inni andu'een awwaalama malee imeela sana sii kennuu hin danda'u naan jedhe. Ispoonsarri ammootu ijoollee kanaati biyya kamuunuu fudhattee tanqasaaqasuudhaaf heeyyama kiyya barbaada waan ta'eef ana ammoo heeyyama sana sii hin kennu. Ispoonsarri sun na duuba hin ta'u ani kaayyoon kiyya ispoonsara san kaansil gochuudha jedhe. Haga tokko hima beeytan hundumti keessanuu asli. So wanti hundinuu huyna kiyyaa ol ta'ee jennaan akka hawaasni kun akkasuma ammootu namni ganda isaatii sheekotiin si galee ilmaan kiyya kana furmaata naa gootee haala ispoonsara kanaa naa sirreessanii makiinaa takkittidha kan jirtu ni beeyta makiinaa sanallee maallaqa dheengedda gadaa resturaantiin naa kenne akkaawuntii kee irratti hin galchee si biratti hin baase akka ani irraa hin fayyadamne si galee makiinaan sun kiraa manaa naa galchiti sanillee akka inni na duuba gurguraa naa ergaa jedhaa jiru hundi keessanuyyuu quba qabdan si galee dhiibbaa meeqa akkanarra gahaa jiru namni hundinuu ni beeka si galee maaliif yoo hadha dhugaa jirtu dubbatan si galee dhugaadhumatu namaa bula si galee miti ammoo dhimma kana yoo gabbaa'ee hawaasa kiyyatti himan inni nama dhagahuu miti keessaan kadhadhee dadhabee tan gaafa huyna kiyyaa ol ta'uun dubbadhe malee miidhama kiyya gaafa inni ilmoo narraa fuudhu sanillee suuraallee sitti agarsiifadheen ture miidhama kiyyallee sitti madheen ture garuu isin homaa naa gochuu hin dandeessan maaliif abbaan ilmootu itti waan garaa jabaate isin kana godhi sana godhettanii isa dirqisiisuu hin dandeessan. Amma wanni barbaadu anillee kanuma akkuma nama tokkorraa sagalee taatanii dubbattanii dhimma isaa tartiiba qabsiisaa jirtan adaraa oromummaa adaraa haadhaaf abbaa baay'ee miidhame waan ta'eef bakka furmaata naa godhaan dhimma fuudha isaatii miti inni jireenya ofii keessaa anas ilmaanis baasee jira kusun haala danda'amu miti bicha ispoonsarri sun akka naa sirratee tartiiba naa godhatee makiinaa sanas ammoo ka ilmaan kiyyaa maqaa ilmoo kiyyaatiin naa deebisa haala danda'amu sunis yoo heeyyama isaatiin hin taane nuti maqaa keenyaan deeffachuu hin dandeenye gurguraa naa ergaa jedhee dhiibbaa godhaa jira waan ta'eef. Rabbi halaafis wallahi. Bakka asiifuuti yambooni hin gaafanna ijoollee hiriyoota isaallee booda 40 keessa itti daawwachiisee waan isaan jiran hin gaafadha. Waan irra geenne eega dubbii hawaasan geette yoo siifisallee bakka tokkotti walitti fiduu taate waan inni waan kana caanaa godhuuf hin laalla yoo mootuu karaa biyyaatiin ummanni biyyaa manguddoon biyyaa itti yaatee ka waan kana furmaata sii godhuu dandeettu taatellee namoota jajjabaa isatti dhiyaatan barbaannee gaafanna. Waan irra geenne ka isinitti deebinu taa ummata kenna warri digingir jettan immootu karaa biraatiin mallayni isin guurtaniif isa harkalleen jiru isii harkalleen jiru ispoonsarrillee naqamee fi amma wanni rakkoo ta'e faayilatuyyuu isa harka jira. Faayila san yoo inni kenneefi dararaan biraa hin jiru isinii galee wannollee ispoonsarallee dogoggoruu baadhee okkeen faayila san irratti deebi'eef natti fakkaata dogoggoruu yoo baadhe rakkoon jiru faayilatu isa harka jira malee osoo faayilli isii harka jiraate IOM deemtee sirreeffachuu dandeetti carraan amma isaan qabanii
ou biyya kana inni deemuudha yookiin Keeniyaa, Ugaandaa biyya ispoonsara irraa deemuu danda'anitti walitti dhufanii achirraan deemuudha jira. Warra Kanaadaallee kanan rakkise mallayni ispoonsara illee lafuma jira, ispoonsara isaanillee lafuma jira. Faayila isaaniitirra waan jiranii fi jarri immoo wal lolanii yoo danda'ame walitti araarsuudha carraan jiru. Yoo dadhabame mootu faayila fuudhuufiidha. Imeela paaswordii amaan irraa fuudhuufiidha. Namoonni 6,000 jirtan warri amaanitti dhiyaatan karaa kanaan irratti hojjedha. Nullee karaa yoo dandeenye isatti illee dhiyaanna hiriyyaa kenna. Ijoolleen irratti dhiyaatan illee dubbifnee waan jedhan mootu ka isin beeksifnu ta'aa. Kanuma ka waan biraa keessa deemnee jaarsaaf jaartii jidduu wanni baxaabbannu hin jiru homa beeynu isinitti himna wanni an beeku quba qabu kanuma yeroo gaarii qabu. Ifama jero takka ila yoo stepping jalqaba yoo inni kenneefi bareeda dubbiin wanni martuun salphata. Garuu yoo inni hin kennu akka isin nama jedhaartu kanatti hin kennu yoo ka inni jedhee deebisan deebisu taate ka ofii hin barbaadu jedhu taate dirqama divorce ko'annoo certificate qabaachuu qaban. Inni keezii sanirraa bahuufu like marriage certificate galfataniiran yeroo jalqabaa. Marriage certificate kuni addaan baanee irra ka jedhu dirqama dhifamuu qaba. Inni keezii sanirraa iyyuu maqaan isaatu bahuuf. Lakki an deemuun barbaadu isaan haa deeman yoo ka jedhu taate jechuudha. So bakka sanitti dirqama innis waraqaa biyyarraa eega biyya jiraateen addaan baanee irra an deemuu hin barbaadu isaan haa deeman yoo inni ka jedhu taate waraqaa san erguun dirqama ta'a jara imbaasititti jechuudha. Warri gaafa duraa guuteef illee information hundaa sponsora fudhatanii ofirratti waan jedhanii fi warri sunillee argamuun dirqama jechuu barbaadeeti yanni. Rakkoon qabu ani ni dhiyeessaan jara. Okay, telefoona jara naa kennuu dandeetta jara waliin illee haasa'uu dandeenya.